Haleluuyaa. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma lakkoofsa lamaatti walii wajjiniin baranna mata duree Yesuus Kiristoosiin caala jedhuuni walii wajjiniin baranna. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma lamaatti dubbifanna teenyeema. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajota abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota barasaa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabee jedha. Mee Yesuusin caalaa jedhame. Maqaan isaa gaafa dhaamu foolii isaa namatti hin tolu. Mee harka keessan ol fudhaati Yesuusin caalaa jedhame. Jedha ammayyuu. Sadarkaa keenyatti sadarkaa mana keenyaatti akkasii yaaddannan barbaada. Yesuus Kiristoos dhuguma jireenya keessan keessatti caalaa jira. Yesuus Kiristoos bultoo keessan keessatti, hojii keessan keessatti. Kanan mata duree Yesuus Kiristoosin caalaa jedhee mata duree kana asirratti kenneef boqonnaa tokko keessatti Yesuus Kiristoos akka inni ergamoota caalu barreessaan kun kaa'eera. Yesuus Kiristoos ergamoota caala jedheeti lakkoofsa 4 kaasee nutti agarsiisa. Akkasumas boqonnaa 2 irra modhattanii gaafa laaltan Yesuus Kiristoos hojii fayyisuu keenya akka inni jalqabee fiixaan baase, fayyina keenya jalqabee akka inni xumuree barreessaan kun lafa kaa'a. Boqonnaa 3 keessatti modhattanii gaafa laaltan akka inni Musee caalu immoo nutti agarsiisa. Wal bukkee qabeetu Musee fi Yesuus wal bukkee qabee hin caala jedha. Maaliif waa'ee caalmaa kaasee wayittan Ayuudonni kan isaan godhan aadaa amantii aadeffatanii waan qabaniif yookaan immoo amantii aadaa waan godhataniif barsiifata waan godhataniif isuma isaan gidduudhaa dhalateetu isaanitti waaqa ta'ee jireenya isaanii waan jeequuf hin caala jedhaniiru. Yaadattoota dubartii Samaariyaa Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 irratti Yaaqoobiin caaltaatti hin jetteetti. Dorgomsiisaniiru. Ayuudonni dorgomsiisuudha yaadattu hojiin isaanii. Kanaaf kana keessa ati abaluun caaltaatti hin jedhu. Een caala akka inni itti Musee caalu laalla. Akka jechuun namummaa isaatii immoo waaqummaa isaatii jedhus xurutti keessa gallee ilaalaa deemna. Boqonnaa 4 irratti immoo tokkoon isaanii kaaseetu barreessaan Ibrootaa kun Iyyaasuun kaasaa, Musee deebisee kaasaa, Daawitiin kaasaa, faarfattoota maqaa dhadha'eeti. Boqonnaa 5 gaafa dhaqxan immoo luboota mana qulqullummaa keessa jiran hundumaa maqaa isaanii barreesseeti hin caala. Boqonnaa 5 immoo boqonnaa 9tti lubummaa hojii lubummaatiin wal qabsiisee barreessa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin caala kanan jedhee gadi qabnee sadarkaa mana keenyaatti qofatu hin ta'in macaafa qulqulluu keenyarraa sagalee Waaqaa kan inni jedhu Yesuus hin caala kan inni itti jechisiisu wantooti baay'ee waan jiraniif kallattiidhumaan gara ergaa keenyaatti gaafa gallu meerra deebi'aa lakkoofsa 1 fi 2 duwwaa dubbisadha. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti maal ta'e dubbateera. Lakkoofsa 2 guyyoota barasaa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nuti bakka jalqabumarra jechi jiru jalqabumarra bara duriitti waan ta'e jira. Lakkoofsa 2 irratti jalqabumarratti immoo guyyoota sadhumaa waan jedhu jira. Bara duriitiin jalqabee lakkoofsa 2 irratti immoo guyyoota sadhumaatiin xumura. Lakkoofsi 1 fi 2 gidduu gaappiin dhumti jiru yookaan immoo gaafuma xiyyeeffannaan dubbifattan Waaqayyo bara duriitti isa jedhu bara kutaa barootaa amantooti beekuun yookaan aniifis hubachuun baay'ee murteessaadha. Bara durii jechuun yoomidha eessarraa jalqabee guyyaan inni dhumaa immoo eessadha. Kanuma lamman duwwaadhas immoo barooti isa jedhu amma furri fayyaanni Waaqayyo na gargaara isinitti. Bara durii kan jedhamu bara dhalli namaa cubbutti kufee kaasee amma Yesuus Kiristoos dhufutti kan jiru bara durii jedhama. Bara durii keessatti Waaqayyo akkamitti dubbachaa ture isa jedhuufi isinuu kan beektan karaa garaagaraatiin jedha sirra. Karaa garaagaraa jechuun raajummaan keessara, barsiisi keessara, haasaan abbootii keessara wayii baay'ee fayyadamee Waaqayyo gara namaa dhufaa ture. Karaa ittiin Waaqayyo Museetti dubbateen dhufee Eliyaasitti hin dubbanne. Eliyaasiif Museen raajota ta'anii jiraatan macaafa qulqulluu keenya irratti malee Museen raajiidha. Karaa Waaqayyo Museetti dubbateef karaa Waaqayyo Eliyaasitti dubbate tokko miti. Ergaa isaan dubbatan garuu dhumni ergaa isaanii fayyinaadha. Dhumni ergaa isaanii deebi'uudha. Dhumni ergaa isaanii oolchuudha. Dhumni ergaa isaanii jalaa baasuudha. Waaqayyo karaa baay'ee dubbateera. Namni karaa baay'ee dhaga'e garuu hin jiru. Karaa baay'ee Waaqayyo dubbate sana keessa dhaga'uu diduudhaan sababii mata jabina isaaniitiin jedha macaafi karaatti dhumaniirudha. Dhaga'uu diduurraan kan ka'e gurri isaanii duudee dhaga'u garuu nan hubatan jedheera. Waaqayyo raajota jijjiiree taasaa ture sabatti. Namoota geggeeddaree karaa baay'eedhaan abboota warri jedhaman macaafa qulqulluu keenyarraa abbaa keenya Abrahaam, abbaa keenya Yisihaaq, abbaa keenya Yaaqoob abbootii keenya isaan kana qofa miti baay'een isaanii jedhu isaan keessaan fuudhe warra kana. Isaan kun kan isin ijoollee isaaniillee dhaga'uu didaniiru. Ijoolleen isaaniillee Waaqayyoon dhaga'uu didaniiru. Waaqayyo karaa Abrahaam dubbateera nama Abrahaamin dhaga'uu dideera. Waaqayyo karaa Yisihaaqiin dubbateera Yisihaaqiin dhaga'uu didaniiru. Yaadattoota
Yaaqoobitti dhuftanii gaafa laaltan Yaaqoob ilmaan isaa seera uumaa boqonnaa 49 irratti tokkoon isaa kaa'ee ijoollee isaa kaa'ee gaafa inni murtii kennuuf argitu. Isa qotusuun dhaqeet immoo akka hidda muka qarqara bishaanirra yaa'uuti dameen keen bal'atattiin jedheeni baay'ee taasiira garuu namni hin dhageenye. Kanaafuu bara durii gaafa jennu mammaasa sabbeen keenya harmeen keenya daadaan keenya nutti manatu hin ta'in gaafa namni cubbutti kufee kaasee hamma gaafa Yesuus dhufeetti maal jedhaman jedhe bara durii jedhama. Bara durii kanatti waaqayyoomatu waasaa ture. Abjuun ittaasee beeka, mul'ataan ittaasee beeka, ogummaa garagaraan ittaasee beeka. Namni garuu hin dhageenye, hammi dhagee xiqqoodha. Kan dhagee oole keessaa baay'ee muraasa. Guyyoota isa bara dhumaan jedhamu immoo Yesuus Kiristoos gaafa tajaajila jalqabu, tajaajiluma gaafa jalqabu, Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 gaafa laaltan dhuma baraaf yookaan guyyaa dhumaa walitti qabee akkaataa inni itti dubbate akkeedha. Inni immoo mootummaa waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Lallaba Yohaannis Cuuphaa akkuma jirutti fuudhee isarraa jalqabe. Dhuma barri kun bara dhumaati jedhe. Yoo moonaan jettan barri dhumaa kan inni irraa jalqabe guyyooti bara dhumaa gaafa Yesuus Kiristoos tajaajila jalqabe irraa kaasee hamma irraatti kan jiru maal jedhama? Bara dhumaati. Nama simbokeetiin bara dhumaa keessarraa jedhaani. Namoonni tokko bara dhumaa kan akkaataa sanitti yaadan, akkaataa sanitti dubbatan hiikanis yookaan immoo haasaanis yeroo lolli iddoo tokko iddootti qabu yookaan gaafa wargamni wayii qabu bara dhumaati jedhu. Gaafa Yesuus lallaba barsiisa jalqabirraa kaasee hamma har'aatti kan jiru bara dhumaati. Garuu bara dhumaa kana keessatti kan dhaga'uun nurra jiraatu tokkittiidha. Bara dhumaa keessatti kan nu dhageenyu waa dhibba miti. Raajummaa lallaba ergamoota maal miti. Bara dhumaa keessatti kan dhaga'amu qabu Yesuus. Nama simbokinaa qabaatee bara dhumaa keessatti kan lallabamu Yesuus jedhaan. Waa'ee bara dhumaan waa si yaadachiisa. Bara dhumaa jechuun siistemiitu raawwata hin dhumaa jechuudha. Wantoota amma jiran kanatu waan amma korraabtii ta'e kana hundumaa dhumeeti. Yesuus Kiristoos guutuutti biyya lafaa kana irratti mo'a. Waliigalteen maatii gidduudhaa gaafa dhabamu, biyya keessaa gaafa dhabamu yookaan lolli gaafa hammaatu bara dhumaatiin namiti. Milikkiti bara dhumaa yookaan mallattoon bara dhumaa kun keessaa jiraatu iyyuu malee Maatiyoos boqonnaa 24 irraa waa'ee bara dhumaa gooftaan dubbateera. Mee dubbifannu wal faana. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 kaanii dubbifannu yookaan 23 kaasee. Egaa yeroo sanatti namni ilaa Masiih as jira achis jira yoo isiniin jedhee hin amanina. Kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan gad hin bayina. Kunoo mana keessa gola jira yoo isiniin jedhanis hin amanina. Akka bakakkam ba'a biiftuutii bu'uu dhufni ilma namaas akkasuman ta'a. Bara dhumaa keessatti jedhe gooftaan kana gooftaan dubbate. Bara dhumaa keessatti yookaan immoo guyyoota isa bara dhumaa keessatti Masiihiin yookaan barsiisaan as jira yoo jedhan hin naqina. Milikkita dinqii gurguddaan hojjetu. Milikkitaaf dinqii gurguddaa duukaan bu'ina. Raajonni sobdoonni hin ka'u isaan hin dhaggeeffatina. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan hin naqina. Gola keessa jira maa jechuudha inni kun? Bara isa dhumaa keessatti namni Yesuusiin baraa jechuudha. Milikkinni Yesuusiin nutti agarsiisuudhaaf dhufu hin jiru sichi. Yesuusis ati beektuun ala milikkiti kan biraan hin jiru. Waggaa 2000 yookaan bara amma waaldaa keessa jirru Yesuusiin baruu dadhabnee milikkiti Yesuusiin nutti agarsiisu yoo dhufe jechuunis dinqii Yesuusiin nutti agarsiisu yoo dhufe barsiifataaf lallaban waaldaa kiristaanaa keessatti Yesuusiin beenu nu dagachiisa taanaan dinqichi sobaarraa of eeggadha jechuudha. Bara isa dhumaa keessatti tajaajila sobaa baay'ata. Bara isa dhumaa keessatti duumessa gurguddaa milikkita gurguddaa ta'a. Bara isa dhumaa keessa guyyoota isa dhumaa kana keessatti maal gochuu qabna jedhuuf guyyoota isa dhumaatti gurra keenya Yesuus qofatti argisuudha. Mee Yesuusin caalaa jedha. Amma amantoonni kan isaan gowwoomfamaa dinqii xixinnoodhaan shawwadamu. Milikkita xixinnoodhaan yookaan immoo hojii harka Waaqayyoo kan fakkaatu hafuura wallaalchifataadhaaniti jireenyi namaa jeeqamaa jira. Dinqii nu amanaa jirru koo dinqii minaaniiti. Dinqii aniifat amanaa fudhachaa jirru koo baay'ee sarpiraayiz taanu dinqii birriiti. Dinqii jireenya keenya geeddaru. Dinqii jireenya keenya geeddaru miti Waaqayyo biratti immoo dinqiin. Milikkita kan jechisiisu milikkita nuyi ofii keenya ittiin gabbannu yookaan ittiin sooromnu miti. Milikkiti yookaan dinqiin ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoon ala kan itti argitee baay'ee sarpiraayiz taatu yookaan gammaddu jira taanaan inni dinqii mitiin jedha. Sababi isaa gooftaatu jedha. Dinqiif milikkiti baay'ee agarsiiftuudha malee ofii isaaniitti dinqii miti. Milikkita jechuun qastii jechuudha. Ilaa kuunnoo jechuudha. Dinqii isin amma beektan garuu dinqii yookaan milikkiti isin amma beektan garuu agarsiiftuu miti. Agarsiiftuu Yesuusiin miti. Agarsiiftuu namichaati malee. Kanaaf guyyoota isa bara dhumaa keessatti yookaan bara isa dhumaa jedhamee gooftaan keessatti lallabamu keessatti milikkiti yookaan
Tooppikiin inni guddaan Yesuustu haasa'a. Yesuustu dubbatama. Bara sadhumaa keessatti haasa'uudhaaf kan eeyyamame tokkittiidha. Bara sadhumaa keessatti raajotiin haasa'anii hin haasa'u. Bara sadhumaa keessatti oofisiin shanan hin haasa'u. Garuu walumaa gala kan isaan haasa'an waa'ee tokkittiidha. Innis waa'ee Yesuus. Kanaafuu nama simboo keenaa qabaati. Lallabi Yesuusin of keessaa hin qabne kan bara dhumaa miti jedhaani. Barsiisii Kiristoosiin keessatti sitti mul'ifne jedhaani. Lallabati Yesuusin keessatti hin argine jedhaani. Dinqiati Yesuusin keessatti hin argine jedhaani. Kan namaadha jedhaani. Hammamuu bareedu, hammamuu laqabu, hammamuu. Waa'ee dinqiif milikitaa yoo ta'e saba Israa'eliin caalaa dinqiif milikitaa kan argin jiru. Saba Israa'el caalaa kan dhumis hin jiru. Dinqiif milikitaa kaasna yoo ta'e Musee caalaa kan agarsiise hin jiru. Dinqiif milikitaa kaasna yoo ta'e nama akka Musee argisiise hin jiru. Garuu nama akka Musee immoo karaa itti hin jiru. Macaafni qulqulluun karaa itti argee gamatti jedha. Manam waan irraa qabnuuf hin qabnu. Milikitaaf dinqii yoo ta'e hamma dhagaa keessaa bishaan baasanitti dhuganiiru. Milikitaaf dinqiin yookaan immoo ulfinni dinqiif milikita saba Israa'eliin waan tokkoon gargaarre karaa itti dhuman malee. Kanaaf barreessaan Ibroota akkeedha. Guyyoota sadhumaatti immoo Waaqayyo karaa ilma isaatii jedha. Namni Yesuus ati taa'e dinqiin barbaadaa jedhaa amantoota amma jiran. Yesuus ati turu mi'al tokko dinqiin barbaadaa jechaa jira. Wanti namatti toluuf nama burraasisu gaafa madaa walii lafa madaa walitti bu'aniidha. Macaafa keenyarraa kan dubbatu Waaqayyoodha. Kan ittiin dubbatamu immoo Yesuus. Waaqayyo akka inni dubbatu Ibroota akkeedha barreessaan Ibrootaa kun. Waaqayyo bara sadhumaatti karaa ilma isaa jedha. Ganama kana Waaqayyo karaa ilma isaa sitti haasa'u. Ameen. Karaa daandii baay'ee sirraa cufee karaa ilma isaa sitti haasa'u. Magaataa yaa baaraa baajaanaa magaatiyaanos zeeketee jeerii biraadifaaniyaatiyaa nama cina keessa hin jiru qabaati. Nama cina keessa hin jiru qabaati. Waaqayyo karuma Yesuusiin sitti haasa'u jedha. Karuma ilma isaa sitti haasa'u jedha. Yoo abjoonni abjuudhaan arguun kan nurra jiraatu Yesuusi. Yoo mul'ata argine arguun kan nu eeyyamame Yesuusi. Kanaaf bara dhumaa jechuun bara Yesuus tajaajila jalqabee kaasee amma irraatti bara dhumaati. Bara dhumaa keessatti maal gochuun nurra jiraata? Bara dhumaa keessatti maal gochuun nurra jiraata? Maal goonu bara dhumaa keessatti? Akkuma amma jiru kanatti itti fufna bara dhumaatti. Bara dhumaa keessatti isa tokkoffaa irratti kan nu gochuun nurra jiraatu. Faayidaa keenya dhiifnee, bu'aa keenya dhiifnee Yesuus akka dhaga'amuuf, Yesuus akka argamu, Yesuus akka beekamu, Yesuus akka dubbatamu gochuudha ga'een koof ga'een keenya. Akka jechuun jechuudha miishinarii ta'uudha isbiin dhalooti hundumtu. Isin luboota mana qulqullummaati hundi keenya hammatti aartan kun. Wanta minis ta'ee yaadu keessaa tokko amma bara dhumaatti namni hundumtuu korojoo isaa guuttachuuf jedha. Naa guutii, itti naa naqii, naa dubbattee turtee, mana naan jettee, haadha mana naan jettee, makiinaan natti dubbattee, biyyaan si baasettee, bara dhumaatti kun hundumtiyyuu lallaba miti, kakuus miti. Bara dhumaa keessatti Waaqayyo kan inni barbaadu akka ilmi isaa dhaga'amu, akka ilmi isaa dubbatamu, akka Yesuus ol ka'u, alaabaan isaa akka mul'atu, akka namni hundumtuu yeroo taa'u tooppikii godhatu, yeroo rafu akka inni yaadatu. Amma namni Yesuusin irraanfate garaa isaatti deebi'eera. Kutaa biraarraa maal jedhama Macaafa Qulqulluun? Dhagaan dhagaa irratti na fuudhaa. Darbee immoo mallattoo bara dhumaa hidheeti, miliikita bara dhumaa hidheetu manatu ijaarama fuudhaaf cidhatu taa'e. Biyya Sodoomiif Gamoraa keessatti yeroo Nohi bidiruu tolchu jedha Macaafi hin fuudhu. Hin fuudhu, cidha godhatu, mana ijaarratu, daddasii achittis cubbuu miti kun. Nohi immoo bidiruu tolcha. Waaqayyo Nohi duukaa irra jarri cidharra jiru. Ndaa'um maatii irratti immoo gooftaan iyyuu akka jedhee ayya Koraazin jedhe magaalaa tokkoon jedha. Koraazin jedhamte magaalattiin ayya Koraazin jedha. Humna Waaqayyoo si keessatti dhufe. Utuu Sodoomiif Gamoraa keessatti dhufeera ta'e hin oolti qalbii diddiirratte. Bara dhumaa keessatti maal gochuun nurra jiraataniif isin bara dhumaa keessatti Yesuusin lallabuun nurra jiraata. Yesuusin lallabuuf kan eeyyamame wangeelaawwii miti, paasterii miti, qeesii miti, faarfataa miti. Yesuusin lallabuuf kan eeyyamame hunda keenya. Namni nama duratti eenyuun akkan ta'e dhugaa naa bahe ani immoo abbaa koo dura dhaqee waa'ee kee dhugaa nan ba'a jedhamee caafame. Kanaafuu ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin harrabii Yesuusin lallabu haa baay'atu. Sikirkida yoo nama bukkeetee si haasa'e si godha, lallabe si godha, dubbadhu si godha, faarfadhu si godha. Maqaa Yesuusiin ganama kana akeekuun sitti dabalama. Bara sadhumaa keessatti hunda keenyatu mishinariidha. Nuyi garuu bara sadhumaa kana keessatti kan haasa'uun nurra jiraatu. Nama nagaa gaafa gaafattu kan itti dubbattu. Baay'ee guyyaan atarra jiraachaa jirtu kan si dabalameef Yesuusin akka lallabduuf malee akka itti godhattu miti. Guyyaan tarra jedhamtu kun akka inni si dabalamu kan godhamaa jiruuf manum waan tokko waan akka yoo mana ta'e mana isa kamiin gaffiddam. Jireenya yoo ta'e jireenyi isaa bara Iliyaas fa'aa jiraatan hin caalu. Iliyaas fa'aan koo dinqii jiraatan darban fooyyoo ta'e takkaa suuqiin nagun. Nan ka jireeleedha innuma dhufa biraa kiliidha.
Jireenya abbootii keenya jiraatan jiraanna miti sichi nuyi. Nu jireenya biyya lafaa kanaafis amaana miti. Jireenyi keenya tokkitti. Innis ilma Waaqayyoo Yesuus. Ganama kana kee maqaa Yesuusiin jagni haasa'ii isa godhu. Maagaa daagaanii haatiyaa. Nama tokko abidda qabata. Abidduma haasa'ii isa godhutu. Kan si dubbachiisu si qirqidu si haasa'usiisu. Yoo ofiisii galte biiroo keessatti kan itti dubbattu Yesuus. Mee iyyaati Yesuusin caala jedhame. Amma lallabii waldaa keessa jiru kan garaati. Mucaasheen uqqattuun kottuun gabbattaa jedhama. Warri miillaan dhuftan makiinaan galtu jedhama. Lallabii garaa keenya gammachiisuuf lallabii isin eeddaniif gammaddan lallaba foon keenyaati. Faarfannaan nu iyyisiisu faarfannaa foon keenyaati. Kadhati garaa keenya ciibsu kadhata ergaa foon keenyaati. Madaa keenyaati. Ani garuu ganama kana nan jedha. Waaqayyo karaa inni ittiin dubbatu ilma isaati. Ilmi isaa mana kee keessatti hin dhokatin. Maqaa Yesuusiin ilmi isaa mana kee keessatti hin dhokatin. Girgiddaa mana kee irraa Yesuus haasaa. Karaa wayyaa kee irraa Yesuus haasaa. Biiroo kee keessaa Yesuus haasaa. Anamma foolii Yesuus jedhu akkasana dhagaaman barbaada. Namni gaafa si argu tajaajila bara dhumaati jedhee ilaala amanaa bara dhumaati jedhee namni gaafa si argu maqaa Yesuusiin ganama kanaa kaase foolii Yesuus jedhu sirraa oolgaa. Zakkaariyaas raajii gaafa raaju akkas jedhe. Zakkaariyaas raajii gaafa raaju akkas jedhe. Bara sadhumaatti wayyaa nama ayyuudii tokko qabatee nama 10 oola. Bara sadhumaatti. Bara sadhumaa keessatti milikiiti guddaan jedhamu baay'ee gaafa Yesuusiin lallabdu milikiiti ta'a. Bara sadhumaa keessatti akka nu walitti dachaanii waloo ifnu barbaadaa Waaqayyo. Firiijii mana qabdaa hin qabu. Sii bitama maan nama kun. Dinqiidhaa kun hin jedhu. Kana iyyaa oolaam sabii keenya. Mana kee keessa ol lixee kara boroo tiraasiin kee kana fakkaata. Maan nama kun. Waaqayyo bara dhumaatti kana dubbachuu barbaada. Gola keenya keessa ol lixee qaqqabachuudhaa kaayyoo Waaqayyo. Bara sadhumaa kana keessatti caammaa keenya nutti muudhaa kaayyoo Waaqayyo. Never. Yesuus akka lallabamuudha. Yesuus immoo asitti walitti oofne miti gabbaaneeti. Ganama kanaa kee arrabi Yesuusiin lallabu haa baay'atu. Harka keessan ol fuudhaa sanan eebbisa. Utuutiin beekin kan sirraa haasa'u. Kottaa deemnu, kottaa bara sadhumaatti lallabnu, kottaa Yesuusiin ol kaafnu, kottaa dubbannu. Amma akkuma amantoota qabeenyaa wal dorgomna amantooti. Lallabaa wal dorgomna jireenyaa wal dorgomna. Kanaa bara dhumaa sadhumaa keessatti. Amma bara sadhumaa fittee irra geenye. Sadhumaa fittee irra geenye. Torban dhufutee, ji'a dhufutee, waggaa dhufutee hin beekamu. Nuun kan irra jirru garuu yaadi keenya garaa keenya irra jira. Gooftaa Wangeelii Luqaas boqonnaa 10 irratti akkasitti jedhe bartoota nama 72 walitti qabee deemaa mandaraaf gandeen dhaqaaye. Mandaraaf gandeen hundumaa dhaqaaye. Nagaan isiniif haa ta'u jedhaaye. Caammaa qofa uffadhaaye. Qomee qofa hidhadhaaye. Akka jechuun jiru wayyaa irratti uffattaniin ala shaanxaan baatinaadha. Ulee harkatti qabadhaa beenaaye. Yoo namni nagaa sin gaafate nagaan siif haa ta'u jedhaaye. Maagaataa yaadiyaatiya. Mandaraaf gandeen irra labinaaye. Deemaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhaaye. Karaa irratti dinqiin ittiin taanaan deemanii dhufan gammadanii gooftaa jedhanii dinqii deeme namaa kana gammaddu dinqii ta'uu gammaddu maqaan keessa achitti barraa'uudha malee ganama kana harka keetti waan haaraa ajajeera. Afaanni keenya luugamameera bara sadhumaa kana keessatti. Namni tajaajilaa wal nyaachuutti galagalee, amanaa wal nyaachuutti galagalee, wal irratti kaa'uutti galagalee, wal ceephaa, wal cabsuu, wal danquu. Yaadatoota tan gooftaan nama 72 ergee 72 isaa dhaqanii mandaraaf gandeen dhaqanii waan isin nibu isaaniin ergee raatee achas deebee warra 12 iyyuu gaafa ergu Maatiyos boqonnaa 28 irraa akkasitti hin jedhe. Hundi keessan beektu maal? Maatiyos boqonnaa 28 dubbii tokko achirraa isin dubbisa garuu baay'ee dubbii dinqii tokkotu jira. Akka lakkoobsa 19 kaasee egaa dhaqa maqaa Abbaatti Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hunduma gooftaan garuu dhaqaa eessa gara saba hunduma. Yaadatoota tan gooftaanii jar tokkotu wangeela lallabanii dhufanitti himna lallabanii dhiisaa warri nuun mormine maalodha iddoo deemuu qabnu ol deebinee wal nyaatar gooftaan garuu akka egaa dhaqa maal egaa miilla keessan qabadhame hin deemtarraa kaatee dhaani ittaasaa raajummaa maqaa Yesuusiin jedhaani wangeelaaf hin deemtaa jedhaani yoo amantan isiniif haa ta'u jedha baay'ee Waaqayyo eenyumaaf advaanteejii kee guu fedhe waan godhu beektan si gabbaruu fedhe waan godhu birriin sii kennedha taanaan Waaqayyo si bira kee hatamanii siin kenna
ulfina isaa fedhee si bira keeyata kan ittiin hojjettuuf biyyaan si baasedha taanaan wangeelaaf si baasa malee bafissu bara sadhumaa keessatti Yesuustu lallabama haasaaf odeeffama oduun hundumtuu mata duree isaati bara sadhumaa keessatti jedheetiin inni barbaadu akka jedhu waan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira isaanii amana jilbeenfadhe na duukaan taatu waaqayyo kottu argama kennee godhu jiraachuu kennee godhu kottu ennu inni immoo gadi bayikaa si duukaan taa waandaa keessaa gadi bayi dhaqii namatti taasise si wajjinan taa jedhanne maaliif jenna gooftaan nuu kakateera jiru hamma dhuma baraatti guyyaa hunduma akka guyyaa hundumaa akka isin duukaatamu barbaaddu masakkaraa dubbadhaa gabbaati asitti maal gochisi duukaata bara sadhumaa keessatti milikitiin tokkoffaan yookaan wanti ta'uun irra jiraatu bara sadhumaa keessatti isiniin jedheera Yesuustu lallabama Yesuustu faarfatama Yesuustu waan hundumaatu Yesuus jedhama waan hundumaa maaligaa garaa keenyarraa jireenya keenyarraa nan deddeebi'amni jecha kan akkasii galuu fedhe maaliif jennaan kiristaana amma jiru kiristaana waan hundumaa waa guutuuf didee rakkisaa jiruudha malee kiristaana waa guuteeftu jiru waldaa keessa tokkoffaa irratti Yesuustu lallabama hin faarfatama hin beeksifama kanaaf immoo ga'een tajaajila keetiin ibsu an faarfataa miti an lallabaa miti an missionarii miti milikiti bara dhumaa yookaan bara sadhumaa keessa maatu taa'uunaan jettan tokkoffaa Yesuustu lallabama lammaffaan namatu qalbii diddiirata namatu laphee cabaa qabaata namatu garaansaa cabaata amma garaan namaa dhagaa ta'e ofii keenya dorgomna ofuma keenya tokkoffaa baan ofuma keenya dorgomna ofuma keenya namni nuun qixxaatu hin jiru mee dhaabbadhaaf ilaala obboloota koo Yesuus hin dhufa inni immoo gatii nama hundumaa harkarraa qabaa jedha macaafa ana miti macaafa jedha gatii nama hundumaa harkarraa qaba jechuun baatee dhufa maaltu guute laphee kee keessa baay'ee isa wal sossobnu wal gowwoomsinu miti laphee kee keessa maaltu jedha namoonni kan isaan lapheetti yaadaniif kan isaan jiraatan kan adda walii garagara waaqeffannaan keenya mormaa oli kadhati keenya mormaa oli haasaan keenya hundumtu mormaa oli lapheen keenya cabaa miti baay'ee dhuguma cabaa miti utuu lapheen keenya cabaa ta'e nu gidduutti waaqayyo waan dinqii hojjeta ani warra garaan isaanii cabaatti dhiyoodha macaafi ameen warra lapheen isaanii na barbaadatutti dhiyoodha laphee cabaa jechuun yeroo waa'ee waaqayyo qofa fakkeenyaaf gaafa waa'ee waaqeffannaa ka'u meeqan keessatti waaqeffatan kaanoon dhaabate koora harka keessan ol fudhadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana lapheen keessan haa bollaa'u ameen jana maqaati aadaa baashee keete jee madadada kapra divani atia mando sekete jeni atia ma hira bara badala bacharia ijo boayu nurraun galum olmansa lafa gangelani nurraun galum malif jennan kanuf olametu digada kanuf godametu digad lafa Yesus nu kayetu mirgabbat wanta nuratto debametu du'a keessa ijo lapheen keenya dhagaadha lapheen keenya bara sadhumaa keessa lapheen namaatu caba gooftaa ko gaafan lallabu duukaa bu'u waa'ee naasee dhaggeeffachaa amantoota barasaa Eliyaas faan tajaajilaa turaniitiif amma wal bukee qabnee gaafa laallu amma nu keessa jirru kuni bara dhumaati bara Eliyaas faa maal keessa ture hin jedhu bara duriiti adda baafadhaa bara lama laalaa irraa maganaa lama ta'u bara Eliyaas faan lallabaa turan bara duriiti bara nu amma keessa jirru bara dhumaati guyyaa isa bara dhumaati tajaajila isaa maamoo isa bara durii caala nuyyuu isinuun kadhattuuni waaqeffannaan duriitti hafee anti amanaan duriitti hafee maa ta'e sareeti maa barichan dhalatiif waaqayyo kan bara dhumaa hidhee si kaa'e mamma nuyi koo humna isa bara Eliyaas faarra ture humna isa bara Elsaa'i faarra ture isa bara abboota keenyaa caalaatu jira marra har'a koo Yesuustu jira mijoo miti yoo garuu as har'a dhaabbannee asichi dheebonnaam dura fe bara isa dhumaa keessatti laphee namaatu caba garaa namaatu bullaa gara waaqayyoo barbaaddata bara dhumaa keessatti wanti nu barbaadannuuf dheebonnu tokkittiidha waaqayyoo duwwaa inni biraan sadaffaan waa'ee kutaa barootaa gaafa laallu sadaffaan bara dhumaa kanatti aanee barri jiru lammaffaa Ibrootuma boqonnaa 2 lakkoofsa 5 bara sadaffaadha kun waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru isa nu waa'ee isa dubbannu harka ergamoota jalan galche amma immoo maaltu dhufaara jedhu amma immoo waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru bara dhumaa garas bara tokkotu immoo jira inni immoo bara jedhama biyya lafaa isa bara biyya lafaa jedha sirraa biyya lafaa see makka kanaati akkuma kanatti akkuma amma waaqa haaraaf lafa haaraan nu eegaa jira nu amma sana galuudhaaf balbalarra geenyeena waaqa haaraaf lafa haaraa balbalarra geenyeena garuu akka kanatti lixan akka ammatti lixaartu kanatti miti
Inni Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa irra jiru kun bara bara isa nu eeggataa jirudha. Bara bara isa kan biraan jechuun isa nuyi itti galuuf jennu. Namootattis isa kana himna sagalee misraachoo jireenya bara baraatu jira inni. Akkasii yaadattan kanan barbaadu bara dhumaa keessa teenyee isa bara baraa jiraannani. Bara isa dhumaa kana keessatti qabeenyaa keenya iyyuu lafa biiliif daana'uun hin nyaannetti walitti qabanna. Bara bara sanatti walitti qabanna. Akka jechuun har'arra teenyee bara bara isa dhufu hiixataa jirra. Waan amma jiru kun yeroodhaaf hin darbenne isa dhufu eeggataa jirra. Nu abdii qabnaa mijoo. Mi warri bara bara eeggataa jirtan. Jira jettanii warra amantan. Durgixanyaadha. Isa kana keessatti hojjedhaa kaa. Harka duwwaa maa itti lixxachi. Isa keessatti isa dhufaaru sana keessatti cinqiin hin jiru. Gidiraan hin jiru. Qoroomsi hin jiru. Boo'ichi hin jiru. Dullummi hin jiru. Du'i hin jiru. Isa dhufaaru sana keessatti harka ergamootaa jala hin jiru. Harka ilma Waaqayyo Yesuus jala jira. Barreessaan Ibroota gaafa nutti haasa'u. Barri bara bara lamaa fi bara durii bara dhumaa lama qaba. Tokko qaba. Akka jechuun barri bara barri tokko Tiitoo gaafa nutti haasa'u barreessaan Phaawulos warra Tiitoosii gaafa barreessu akka jedhu Waaqayyo isa utuu Waaqaaf lafti uumamin bara bara keessa ture. Utuu Waaqaaf lafti kun uumamin bara bara ture dura. Bara bara tokko jiraatee amma inni jiraate hin beeknu Waaqayyo. Bara bara tokko jiraatee nama uuma nama wajjin jiraadde bara bara tokko achi immoo bara durii tokko uume. Bara durii jedhama. Barri durii immoo dhufee Yesuus dhufee dhalateet barri dhumaa immoo dhufe. Barri dhumaa immoo dhumee qarqararra ga'eera. Bara bara tokko nu eeggataa jira. Nuyi warra kutaa barootaa kana keessa jiraataa jirudha. Al tokko gaafa yaadu ayyaatu warra bara bara jalqabaa qamma san taane hin jedha. Silaaseen kun nu rakkiftu. Iseen immoo eenyuyyuu nagarre. Qofaasaa moo'ee qofaasaa bara baraan jiraata ture. Egaa kan erga waa'ee barootaa kana kaasee bara durii irraa kaaseen baroota afur isinitti bara bara Waaqayyo qofaa ture. Bara durii, bara dhumaa fi bara bara isa dhufaa jiru. Isa nu eeggataa jiru. Utuu dubbannu kiristaanonni nama warra karaa deemanidhanii warra hirki fedhanii ta'an miti. Faarfannaan tokko jira. Nun addanaa mana hin qabnu eessa laatare achi gubbaa waaqarra dhugumaa inni. Nu karaa deemtotadha. Nu warra karaa deemaa jirudha. Namni karaa deemaa immoo ba'aa ofitti hin baay'isu. Ofirraa salphisa malee. Nda'u nuyi koo gaafa balaa wayii nurra dhufutu kan hagaa biyyi lafaa jedha. Maal silmu muummaa kan hagaa waan jennu qabnu sulumayyuu keenya miti. Keessa darbaa irra malee keessan teenyu nuyi. Isa kana guuteettee qalqalloo korojoo baattee hin deebiin guutuun. Isa dhugaan sitti maayira. Itti naqanii dadhabanii. Macaafni qulqulluun korojoo dhiisi gurriyyuu dhaga'uudhaan hin guutuudha. Iji ilaaluudhaanis hin qoofadha. Egaa gaafa dhalannee dhageenya mana hamam akka dhageewu nutti himu. Keessaa xinnoo nu yaadachiisa sammuun kee. Egaa bara duritti waaqota baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume. Ilma isaatiin nutti dubbata gaafa hennumaa jechuudha. Waaqayyo karaa ilma isaa nutti haasaa gaafa hennumaa jechuudha. Warri qabachuu dandeessan yookaan barreeffattan Waaqayyo karaa ilma isaa haasaa gaafa hennu ergaas haa ta'u, raajummaas haa ta'u, lallabas haa ta'u, kadhatas haa ta'u mata dureen dubbichaa Yesuus. Mata dureen haasaa hundumaa Yesuus. Mata duree dhumtisa. Ganama kana gurra keessan Yesuusiif hambana inni akka isaa ta'utti yeroo barbaadetti gurra keessanitti haasa'u. Gurrumti Yesuus Kiristoosiin dhaga'u mana kana keessaa baay'atu. Nu garuu Yesuusiin taa'ii al tokko waa dhaga'u barbaada. Maal haasaa Yesuus immoo naan jettan mata dureen hundumtumaa inni naan jettan fayyina haasaa Yesuus. Nama simbukeetii Yesuus fayyina haasaa jedhaan. Har'a wakkeedhuun harka isaa bal'isee kottaa jedhaan. Barri dhumaa bara araaraati. Barri dhumaa bara deebi'uuti. Barri dhumaa bara kottaa jechuuti. Ammayyuu inni fuula ifaadhaan dhiigi isaa akkasa waggaa 2000 ho'aa ta'e warri deebi'uu barbaadan deebi'a. Lafa jireenyaattis waamaa jira Yesuus. Raabaa jaadhaa gaatiyaa paraavaaniyaatiyaa. Gurri dhaga'u yoo jiraate guyyaan fayyinaa har'a. Ammayyuu balballi araaraan cufamne Yesuus waa'ee fayyinaa haasa'aa jira. Waa'ee fayyina koo, waa'ee fayyina kee, waa'ee fayyina biyya lafaa kana. Fayyina gaafa kaafnu baay'ee wanta isinii kilirii ta'uu qabu. Fayyinni gaafa ka'u du'a keessaa ba'uu duwwaa miti baay'ee. Fayyina yeroo baay'ee du'a keessaa abidda keessaa ooluu faarfanna. Abidda keessaa ooluu miti. Abidda keessaa ooluun jira garuu fayyina kaaseetu barreessaan Ibrootaa kun maal jedha beektu? Saba Israa'eliin kaasa waa'ee fayyinaa. Gibxiitii ba'anii jedha. Fayyina saba Israa'el Gibxiitii baasuu kaaseeti kanaan itti galchuu kaasa. Fayyinni keenya ka'umsa qaba, galmas qaba joo. Lafuma fayyan dhaabatanii faarfataa oolan. An fayyeera jechaan oolan. Deemsa qaba. Wookii qaba garatti deeman lafatti galamu qaba. Fayyineerra nuyi.
fayyaa jirras gaaf tokko immoo guutummaatti fayyida. Ran isinii deebi'a. Fayyineerra gaafa inni afurri keenya totaalii fayyera. Lubbuun keenya sagalee waaqayyootiin fayyaa deema. Gaaf tokko foonni keenya kun nurraa geeddaramee dhaqna haaraa uffachuuf jirra. Kanaafuu nuyi fayyineerra fayyuuf jirra. Na duukaa jedhame an fayyeeraa jedhame. Fayyaan jira jedhame. Fayyuuf an jira jedhame. Maa jechuudha akka jechuun akka sabni Israa'el Gibxii ba'anii Kanaanitti galan fakkeenya kaasa barreessanii biroota. Waaqayyo karaa ilma isaa maal dubbata? Waa'ee fayyinaa dubbata. Baay'isee waaqayyo waan tokkoon qabu mata duree fayyinaan ala. Waama tokkoon qabu. Waaqayyo kan inni haasaa jiru dhibba miti joo tokkittiidha. Fayyina qofadha. Harka keessan ol fuudhame biyyi keenyaa fayyu. Lafti keenyaa fayyu. Gaataa yaani atiya. Sagaleen fayyinaa biyya kana irratti dhaga'a. Daarii hamma daariitti. Kaabaa hamma kibbaatti. Ba'aa hamma lixaatti. Yesuus inni fayyina ta'e halallabamu. Ol fudhaa harka keessan fayyu hin dadhabina. Inni dhiigisaa ho'aa ta'e. Inni ammayyuu harka bal'isee nu waamaa jiru. Kottaa inni nu waamaa jiru. Inni fayyina ta'e biyya keenyatti haasaa. Lafa kana qabnee kadhannu yaa lafaa dhagayyeedhaan. Fayyinni sirratti haasa'amaa jira jedhaan. Kiristoos fayyisaadha jedhaan. Jedhaan Yesuus fayyisaadha jedhaan. Sagalee fayyinaa dhagayyeedhaan. Jedha. Waaqayyo karaa ilma isaa kan inni dubbate tokkittiidha. Fayyina duwwaa hasaarama. Firdii miti amma. Dheekkamsa miti amma. Nus kan labsuuf dubbachuu nurra jiraatu fayyina kanadha. Nus kan haasa'u nurra jiraatu fayyina kanadha.